يا الشباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت لما أنا تنفقوا راديو جرت شفت كيسان لفو جرت اللي في بكم جرت كم يتونا جيني ربي بلا فقدان سون بس براجرات كون لامسكية كان يروج فاتي كوني channel يوتيوبي نشر باوجيت هاي وبليانتي تندورتيرا بيكيسف بيجلا جرتنا شفت كيسان أكم جرت رجع كيسان الحمد لله أنا جاكوتي نجاح يقول جاف النبودا مال تجرا هرا وانتك كمان إيه سندي دفين ترى I think ولا من كمان دفين ولا من سنكيسا توكو يا دتشيسا سجنتا يوتيوب دان يرو درب الكيس سنيف دبادة لما هجي بيزنس سالكادان لينجي هذا سالبا فراتاني هجي إيجالو دندي تنجري سنهيمين ترى لينجي تشون أبني لينجي سنة كنو إيجالي أكتسات I think دبي رنا موت في النفق كاتي عربوت ويا في دني عربوت سنين إيجالني عرب موجي سنة في سنة تقول تمانقوت تبرتاني ماش ديب سني عربوت مايو كمبرا نموت كمبرا كأجراني فيني كيساتر أكغاري تجلجا جراني لينجي سن أكنا ما أبغى توفي إيجالنجي في التنبورة مو ماشينون نوان سنين هجتان قتين سنة تكشوا تورا ككله minimum capital qarshii 50 eegaluu ni dandeessan jedhee lafa isiniif kaa'ee namoonni waan san leenjitanii akka gaariitti hojjetuu barbaadan naqunnama kallattiin bakka leenjii san itti fudhatan isiniif eeree bilbila isaanii isinii kenna wal isin qunnamsiin dhayxanii leenjitanii san booda haala salphaadhaan hojii hedduu hojjetachuu dandeessan waan jiru kana kaaseen ture akkasitti addaafne nam tokko naasosisee ture namni sunillee hanga xumuraatti itti cichee hin deemne akkasitti hafe garuu har'a hojiin sun maybe yoo karaa keessatti hin booda karaa WhatsApp ittiin dubbistan linkii jaroota hojii san hojjetaa jiranii yookaan immoo fuula TikTok isaanii isiniif hin kenna dhayxanii hojii haala salphaadhaan jarri sun leenji'anii Finfinnee keessatti hojjetaa jiran ni ilaaltan jechuudha. Ammoo mallee yeroon isaa garuu salphaadha. Garumaa inni itoo leenjiin fudhatee waan san hojjechuun hin danda'amu leenjii yeroo duraa sanitti kennan saniin adda kutan san booda hojiin sun akka bakka waa ittiin babal'anneef jecha adda kutanii haa ta'u garuu yoo marsaa lammaffaaf sadaffaarratti akka carraa ta'ee leenjiin ka'ee galamu taate immoo ani bilbila isaanii niin qaba waan ta'eef kallattiidhaan hordofee isin hubachiisaa karaa keessatti na dubbistanii jechuudha. Akkas inni sunumaa inni hojjettan gara boodaatti itti deebi'een isin yaadachiisaa jechuudha. Itti aansee immoo amma wanni isin jechuudha barbaadu biizinasii paper bag Itoophiyaa keessatti amma bifa haaraan leenjiin isaa kennamaa jira Finfinnee irratti baay'inaan fi Walaayittaa Sooddoo irra jira. Bakka biraa hin jiru Adaamaa hin jiru Diradawaas hin jiru Hawaasaa kanas akka tasaa ta'e namni tokko South Africa ture Afrikaa kibbaatti Uganda ture fakkaatee Uganda Kigali achi biyya san ture biyya sanitti waan san baratee galee naannoo Hawaasaa kanatti eegaleera inni suni haa ta'u garuu interview isaa gaaf tokko dhaabbanni televiziyoona Faanaa televiziyoon interview godheef interview san sanii dhejii ilaalee ture wallaahi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf gaaf san akka salphaatti ilaalee ture haa ta'u garuu dhiyeenya kana keessa paarlaamaan biyya keenya paarlaamaan Itoophiyaadha kuni wanti wayii akka dhorgamuuf labsii dabarsee jira yeroodhaan boodatti I think wanti sun hin dhaabbatti hidheetii yaada. Yoo wanti sun dhaabbatte immoo ammatti paper bag kun immoo baay'inaan filatamaa ta'aa jira. Paper bag jechuun kun afaan Oromootiin yookaan afaan Amaariffaatiin afaan Oromootiin fakkeenya innaa amma suuqa dhayxanii uffata fa'aa waan akka caammaa haa ta'u uffata haa ta'u waan tokko tokko bitatan shaanxaa ittiin uffata san qabattan kan kaartoona irraa dalagamu jecha injiraami waan akka kaartoona irraa dalagamu tokko uffata fa'aa waan tokko tokko keessa kaa'atan walumaa galatti maal jechuudha biyya keenya keessatti mootummaan isa kana dhorgaa jira jechuudha keessaala kana. Keessaala kun akka dhaabbatuuf yookaan akka hojiirra hin oolleef mootummaan biyyattii dhorkaa kaa'ee jira jechuudha. So maal inni dhorkaa kaa'ame kanaan wal qabatee baay'inaan kan hojiirra ooluudhaaf deemu paper bagidha jechuudha. So paper bagiin gaafa hojiirra oole immoo I think jijjiirama guddaa fida jedheetii yaada. Kanaaf oomisha paper bag san walumaa galatti boorsatti kaartoonaan hojjetamtu agartee fannifanna qabdu san tan suuqa yoo deemtan hadiyaa namaa sixootaa garaagaraa fa'aa yoo kennitan itti walumaa galatti suuqa irraa ittiin bitamtu tana jechuudha. Suuraa isheedhaa booda isiniif hin ergaa. So isa akkasiisan oomisha waan sanii san
leenjii guyyaa 3 qofa fudhatta. Leenjichaan birrii 5,000 kaffalta. Guyyaa 3 leenjisanii birrii 5,000 kaffalta. Yommuu ta'e guddaa araan naqab leela karakkara yasfalliga. Cinqiin biraan barbaachisu. Guyyaa 3 Finfinnee deemtee leenjita algaa kee qabattee nyaata dhugaatii kan kee of dandeettee kaash birrii 5,000 kaffalta. Leenjii kee fudhatta. Guyyaa 3 keessatti akkaataa boorsaa sanitti oomishan jechuudha haaluma salphaadhaan. Boorsaan sun ta'u waraqaadhaati. Waraqaa jira. Koolla kan maastisha jira. Gama dadhabdii tushaa kafannoo ittiin tolfatan. Kana guutuu waliin qabanii akkaataa itti hojjetan guyyaa 3 keessatti leenjisanii hin xumurattee baata. San booda hojii san eegaluu barbaaddaa jechuudha wanni guddaan amma dhimmi ijoo kiyyaa. Hojii san eegaluu gaafa barbaaddu tokko jalqaba paper bag hundinuu barbaachisaa warra suuqiiwwanii, warra buutikii, warra caammaa gurguruu kanniiniif, warreen mana moobaayilaatiif, warreen mana gartee waan garagaraatiif, ibiniif sadarkaa mana nyaataatitti kaaffeewwaniif, reestoorantiiwwanitti illee waan tokko tokko saamsamanii gartee nyaatii isin ajajjan sun almuuniyeem yookaan qaastiraan egaa ashagamee boodatti achi keessa kaa'amee akka isinii dhufutti waan akkasii saniif hoteelota irratti ni fayyada, manneen uffataa irratti ni fayyada, manneen moobaayilaa irratti ni fayyada, bakkuma kamittuu suuqa kamittuu waan baay'ee filatamtuu taati jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa paarlaamaa irratti dhiyeenya kana feestaaliin kun akka hojiirra hin oolle murteessee jira. Namoonni alarraa galchanis akka hin galchine warshaawwan amma isa oomishanis biyya keessatti isa dhaabanii gara paper bag kanatti akka deebi'aniif godhamaa jira jechuudha. Kanaan wal qabatee oomisha waan saniitti seentanii itoo oomishtanii akka naannoo keessaniitti. Fakkeenyaaf obboleessi kan kee yookaan obboleettiin tantee takka mana teessee haaluma salphaan oomishuu dandeessi leenjii guyyaa 3 yoo fudhatte. Leenjii guyyaa 3 sanii fudhatte. Lakki leenjii saniin barbaachisu yoo jette birrii 5,000 kaffaltan san anaaf ni kaffaltanii ani dhufeet bakka isin jirtanitti isin leenjisa. Isin leenjisuu qofaan immoo wanni ta'u hin jiru. An guyyaa tokko isin bira dhaabadhee kana godhi kana garanatti muri kana garanatti muri kana asitti as cabsi kana maastish dibi. Si afoo dhaabadhee waraqaa muree maastishaan maal godhee ashagee baag sana hojjedhee sitti kenna. Atis yeroo 2-3 yaalan hin hojjetta rakkoon qabu walumaa galatti jechuudha. Garuu wanti guddaan maal inni dhiyeessii meeshaalee sanii waan paper bag sun irraa hojjetamu waraqaa san yookaan kaartoona san kaartoonni sun meetiraan gurgurama yookaan gartee meetira dheeraadhaan haga abbaa meetira 100tiin gurgurama. Maastishoon isa waliin qabsiiftu jira, buruushiiwwan jira, tushaawwan yookaan waan akka shootoleedha yookaan waan akka kirrii jechuun ni jira, waan akka kanaa kana jechuun kafannoo isaa fannifata ta'u achirratti kagalan isaan akkasii kunis adda gurguramanii isteepiraalisii barbaachisaa waan baay'ee walumaa galatti waan baay'ee of keessaa qaba. Gosa meeshaalee waan san leenjiidhaaf isin barbaachisanii ani karaa keessatti isinii barreessaa gatii isaanii wajjin. Kanaaf meeshaa san tokko leenjiidhaaf 5,000 kaffalaa, isa lammataa immoo kallattiidhaan meeshaa sanis naa dhiyeessita. Namoonni jettan karaa keessatti karaa lakkoofsa WhatsApp kiyya duwwaa 913 duwwaa 6 hiloonaan jechuu dandeessu karaa lakkoofsa WhatsApp tiin jechuu kooti. Bilbila daarektii yeroo baay'ee akka carraa ta'e kan isin didu taate immoo teekistii naa barreessaa yookaan meeseejii naa barreessaa. Maal jennaan yeroo baay'ee bilbila dandeessanii yoo hojiirra jiraadhe bilbila keessan sanarraa kaasuu dhabuu danda'a yookaan bilbila lafa kaayefaa yeroo baay'ee hojiin hojjedha waan ta'eef carraan ittiin isin dubbisu dhabamuu danda'a. Saniif meeseejii naa barreessaa abeeloo jedhama maqaan koo bakka akkanaatirraa leenjii waan akkanaan barbaade yookaan hojii akkanaatiin barbaade jedhaatiin na dubbisa. Azannee fakkeenyaaf hojii ippooksii. Hojii ippooksii kanan dura irra deddeebiin karaa YouTube illee karaa Facebook illee maxxansaa ture. Ijoollee muraasa wayitu namni birrii naa kaffalee akka tasaa ta'ee asitti gibbima kanatti leenjisan kenneef. Haa ta'u garuu har'a fakkeenyaaf ijoolleen Shaashamannee keessa jirtan ni beektanii. Daaddiyoo namni I think dhaabbata Daaddiyoo jedhamu tokko jiras beekeraa gubbaarratti leenjiiwwan garaagaraa kennaa. Leenjii kompiitaraa, diizaayinii, arkitektii, maal leenjii afaanii hojii ippooksiis dabalatee leenjii kenna. Hojii ippooksitiif 5,000 kaffaltaaf guyyaa 2-3 leenjita. Meeshaalee ippooksii ittiin hojjettu maatiriyaala sii kenna. Meeshaalee saniif minimum garuu I think birrii guddaa akka inni gaafatu yookaan birrii guddaa kaffalanii akka ijoolleen achitti baratan jiran namni naaf eeree ture. Ati kana ni hojjetta inni hojjedhan jeeni. Barra bakka kana kanatti namni baratu leenjiidhaaf birrii 5,000 kaffalanii garuu maatiriyaala immoo birrii haganaatiin bitannaan jedhan. Maatiriyaala san immoo ulaagaa meeshaa waan san ittiin hojjetan san immoo haala salphaan osoo hin dubbisan immoo anuma biraayyuu garii salphaadhaan argachuu danda'an jechuudha. Inni lammataa ammallee Shaashamannee keessatti ippooksiin fakkeenyaaf ammallee Shaashamannee keessatti ippooksiin daa'ima.
Epoksiin ganaa daa'ima reefu dhalatee hin guddanne fakkeenyaaf epoksii akka shaashamannetti namni jalqabe ana dhugaa rabbii dubbatuuf wallaahi tu biraazarsi epoksii biraazara koo isa xiqqaa wajjin walitti ishee ergoonee ijaarree eegallee waan guddaa hojjennee suuqiiwwan hedduutti naannoo Araadaa kanatti meeshaalee hedduu firaa raabsinee jirra. Rakkabootiiwwan Dubaay irraa Suudi Arabiyaa maalii Dubaay jedhanii birrii 24,000 gurguran san nuti immoo karaa epoksiitiin karaa keemikaala dhangala'aa walitti hidhee hojjennee rakkabootiiwwan birrii 12,000 warra silxeewwaniif guraageewwan naannoo Araadaa sanitti suuqa hojjetanitti baay'ee gurguraa turre. Everything ka guutatan mulu seetii isaa jechuudha. Ka ixaanatti kaatan, ka sukkaaratti kaatan, seetiiwwan diramaa yookaan waan akka gartee fandishaa irra kaa'atan wajjiniin waan jabana irra kaa'an wajjin every guutuu waan guuttate birrii 12,513 gurguraa turre jechuudha. Waan gaarii alhamdulillah akka artu jenne sa'aatiiwwan girgiddaa maal everything waan baay'ee hojjenneerra jechuudha. Sigalee haa ta'u garuu dhumallee shaashamanni irratti epoksiin sun baay'ee hin fayyadamne jechuudha. Namni hedduun irraa hin baranne hojii sanitti hin hojjenne. Ammas nuti immoo fakkeenyaaf hojii epoksiin hojii keenya farniichara yookaan mukkeen hojjennuunis itti fayyadamna. Kastomariiwwan keenya fakkeenyaaf warri kitchen cabinet nu ajajan kitchen cabinet gubbaatti epoksii namoonni hojjechiifatu barbaadanii jiran ta'a. Fakkeenyaaf amma kitchen yoo hojjechiiftu bakka feetetti hojjechiifte MDF hin hojjechiifte laakariyyuu osoo dibanii waterproof ta'uu hin danda'a laakariidhaan. Bayeessa bareedaadha. HDF yoo ta'e illee irra caala bareedaadha. HDF fi laakar caala mootu kitchen cabinetiin siif dalagame sun gaafa epoksiin ati baajata biraa maddabdee fi epoksiin irra dibame. Kitchenii warra Suudi Arabiyaa warra biyyeessaa manaan samii wajji walitti wanni gargar baasu tokko yoo hin jiru. Karaa TikTokitiin seenaa, yetan gara Googiliitiin seenaa epoksii jedhaati barreessaa. Maaltu akka irraa hojjetamu jechuudha keemikaala sanirraa. Waan guddaatu irraa hojjetama. Sigalee dining table nyaataa guddaan kun ni hojjetama. Mukumarraa hojjettee sirriinoo isa irratti gadi neeyitaa akka ajaa'ibaatti diizaayinii garaagaraa baasa. Alaa kullee kana fa'aa of keessaa qaba. Maal jechuu barbaadeeti namni keenya haala salphaadhaan yoo carraa wayii dhufee waan akkanaa baradha jennu namni keenya irra caalaan isaa hin baratu. Ni hawwa ni barbaada garuu hanga isa dhumuraatti puush godhee itti cichee gamaan baasee hin fullaasu. Akkasani. So gar dubbii ijoo reef jalqabetti isinii deebisa. Chaanaal YouTube Umboo Jabarratti na fakkaata. I think sagantaa isaan kan isinii dabarse. Waa'ee dhimma shittoo ni yaadatti yoo ta'e irra deddeebi'aati duubatti deebi'aati ilaalaa kutaa meeqa farda akka ta'e yaadadhu. Shittoo haala salphaadhaan akkaataa shittoo itti qammaman. Fakkeenyaaf ijoolleen Dubaay jirtan ni beektaa shittoo bareeda tokko qabatteen dhahitaa. Shittoo kana naa qammame jettaan fakkeenyaaf shittoo ati akka gaariitti guricha irraa wayitiin gurii bitate tokko haala urgaa'u tokko itti fiddaa hin godhaa ulatee ilaalaa kana barbaadee shittoo kamii fi kam yoo walitti naqe shittoo kana fiduu danda'a herreega jedhamu ni beeku isaan. So maashinoonni ittiin shittoo kana keessaa waraabanii kanatti naqan kanarraa kanatti ittiin naqanii fi maal ta'anii fi leenjiin isaa birrii 5,000 guyyaa 3 leenjisanii achi booda maashinoota yookaan wantoota shittoo san ittiin walitti hin qiqqican sanniin bitattanii haala salphaadhaan shittoo gatii rakasaatii fi gatii widdii wal keessa bitanii isa wal keessa bitan san immoo walitti naquudhaan shittoo gosa biraa oomishtanii gurgurachuu hin dandeessa waan yookaan sagantaa isin dura hojjedhee ture. Nam tokko qofaan na gaafate sunuu hanga xumuraatti hin fuullaanii garuu jiddumaa adda kute jechuudha. Har'a garuu jarri suni dhugaa rabbii dubbachuuf wallaahi Finfinnee irratti akka ajaa'ibaa kanatti dalagaa jiran. Akka ajaa'ibaa kanatti. Kanaaf namni keenya yeroo baay'ee maal barbaada? Tokko birrii xiqqoodha waan guddaa barbaada. Birrii xiqqishuu baasee waan guddaa argachuu barbaada. Inni tokko osoma birrii guddaa qabu onnee ittiin dhiibee hojiittiin seenee waan bu'aa qabu ittiin fidu dhabuurraa rakkata. Inni tokko onnee gahaa qabaa birriin bira hin jiru. Inni tokko beekumsi gahaatu bira jira onnee isin qabaa birrii hin qabu. Garuu namoonni kunniin sadiin immoo osoo walii galanii baay'ee hojjetuu danda'an ture. Namichi kun birrii qabaa beekumsa gahaa ittiin hojjetu hin qabu. Namichi kun immoo beekumsa hin qabaa. Birrii ittiin hojjetu hin qabu. Jarri kunniin lamaa walitti yoo dabalaman immoo walitti osoo dabalamanii waan uumuu danda'an herreega hojjedhaa isin. Waan guddaa hojjechuu danda'anii jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee waan adda keessanitti sodaatan tokko jiraate namaanis waliin mari'ataa namaanis wal gargaaraa obboleessi obboleettii wajjin obboleettiin obboleettii ofii wajjin wal gargaaraa akka faamiliittis akka ollaattis akka hiriyyaattis akka naannoottis waan ta'e tokko osoo ijaartanii itti fayyadamtanii irra caala bayeessa jechuun barbaada. Amma garuu gara dhimma ijoo dubbii kiyyaatti yoo as deebi'u dhimmi peepar baagii kun baay'ee
Itoophiyaa keessatti amma tana irra caalatti baay'ee filatamaa ta'aa dhufaa jira. Sadarkaa Itoophiyaatti kana booda peestaalii maal kunniin akka dhorkamu paarlaamaa irratti murtaa'ee jira waan ta'eef warshaaleenis gara peestaala oomishuu dhaabuutti deemaa jiranii kan odeeffannoo gahaa biyya keessa bilbiltanii gaafatuu ni dandeessanii. Kanaaf namni immoo yeroodhaan oomisha waan saniititti seene ni oomishta. Egaa oomishtee boodatti immoo yoo birrii biraa qabaatte ammaas maashina kan biraa bitatta. Kuni waan maashinaan dalagamuu miti. Kuni maqasii, koollaa, maastishii maal kanneen qofa si gaafata jechuudha. Kaapitaala salphaadhaan meeshaalee kan yeroo tokkotti ol guuttatte. Maashinni kan biraa jira immoo maashinni maqaa keetii fi lakkoofsa bilbilaa keetii fi gartee yookaan dhaabbata yoo akka dhaabbataatti akka dirjiitii wayii yoo godhatte dhaabbata akkana raabsaa fi maalii akkana jettee waa wayii hin jiraa miti. Waan san maqaa fi lakkoofsa fi maalii kan kee loogoo yookaan diizaayina wayii achirratti waraqaa sanarratti si attamu yookaan achirratti waraqaa sanarratti si barreessee lafa si kaa'u maashiniin ni jira. Maashiniin sun illee gatii salphaan bitama naannoo birrii 50,000ti. San booda peepar baagiiwwan hojjette yookaan boorsaawwan hojjettan jala achi ni keetta as fuutee achi deebistu barreeffama maqaa kan kee lakkoofsa bilbilaa kan kee maal kan kee waan itti yaada kan kee guutuu akka dura barraa'ee idiitu dhabee lafa jiru kan achirratti si maxxansaa jechuudha. Haala saniin gabaa kana koontirool gootanii magaalaa feetan kam keessa iyyuu teessanii akka gaariitti hojjechuu ni dandeessan. Kanan isinii dhaama namoonni waan akka isan barbaadan keessattuu amma ijoolleen dargaggeeyyiin kutaa 12 baratanii barumsa kutaa 12 gaafa xumurtan qabxiin isin jalaa hafee yaaddoftan. Kutaa 12 xumurtee gara yuunivarsiitii deemtee yuunivarsiitii gubattee achii baatee hojii mootummaa eeggattee ji'aan birrii 5,000 eeggachuun never sirraa hin eeggamu. Sin barbaachisu obboleessa kiyya obboleettiitii. Ammaayis immoo biyya ormaa deemuudhaaf dirqamatti 50,000 natti fixii 300 natti fixii viizaa naabitii ala na ergi warri dhiiratis warri dhalaatis cinqii hin ofiina biyya keessa illee teettanii jijjiiramuu dandeessa. Rabbiin biyya teenyaaf nagaa haa buusuuti. So kaapitaala salphaadhaan nigdi fiqaarii yookaan heeyyama daldalaa baafadhu waan hin qabne kilaasii kan kee gibbii haadha abbaa kan keetii keessa galteetuma sa'aatii 24 sarraatanii of jala qaxarta. Sarraatanii of jala qaxarte kana murii isa ati ofii keetii warra isaati diizaayinii ofii keetii murta kan inni mootu yoo koollaa dibiyatan isa kan isteepiraan dheetan isa kan mufattoo yookaan qabannoo isaatti hojjedhu jettan of jala galchite akka gaariitti hojjette warra suuqiiwwaniitiif warra maaliitiif eenyuuf hirraabsita jechuudha. Dhiyeessii waan sanii mootu gahaa lafa jira meeshaaleen waan san irraa hojjetamu. Kanaaf namoonni waan akka isan barbaadan kallattiidhaan na dubbisaa Finfinnee deemee hin baradhu yoo jette anaaf birrii ittiin baratan sannaaf kaffaltaa sin agarsiisa. Meeshaalee dhiyeessii immoo siif hin galcha. Leenjii barbaadatan dursa birrii ittiin leenjitu na galchita. Lammata leenjitee qofa dhiisuu waan hin dandeenyeef meeshaan sun si barbaachisa. Meeshaan sun immoo kan argamu Finfinnee maarkaatoo irraa bakka irraa argamu waanatu beeka waan ta'eef kallattiidhaan meeshaa sanillee fe'ee si fidaa jechuudha. Kanaaf meeshaa sanis argattu karaa kiyyaa waan ta'eef kallattiidhaan na dubbisaatii karaa keessattiin haala salphaadhaan biizinasii salphaa tanaan waan guddaa jijjiirama guddaa fiduu ni dandeessu. Akka carraa ta'e namoonni maashina sooqidda daakuu maashina loozii dhadhaa loozii oomishu maashina aannan raasu maashina maalii baasu akka kasalaa kasooqiddaa kasaamunaa kalaargoo kasaamunaa ajaaksii oomishu kasaamunaa uffata oomishu maal namoonni barbaadan hedduun keessa na gaafata maashina zayitaa inni xiqqaan kasaa tokkotti kiiloo 6 hojjetu birrii 1,190 inni guddaan hanga kiiloo 30 hojjetu 350 without my commission. Komishinii kee kadhaqeen ittiin feesisee isin fiduun alatti. Inni gurguddaan abbaan ilkaan 7 fi abbaan ilkaan 12 jedhamuun jira. Abbaan ilkaan 7 qarshii 900 abbaan ilkaan 12 miiliyoona 1.5. Isaan sun immoo sirii feesii isin gaafatan. Qoxaarii manaa kana osoo hin taane qoxaarii soba guddichi isin gaafatanii isa sana argachuudhaaf haala inni mijeeffatanii jechuudha. Kanaaf isaan sun immoo guyyaatti hanga kumtaala 30 irraa kumtaala 40 ni hojjetan isaan gurguddaan sun. Inni xixiqqaan kunniin garuu inni jiddu galeessaa akka 350 kun minimum sa'a tokko keessatti absuuda haa ta'u talbaa haa ta'u nuugii haa ta'u qobboo haa ta'u suufii haa ta'u waan zayita isaatti barbaadeetti neetu san sa'a tokko keessatti hanga kiiloo 30 waan ta'u siif hojjeta. Hanga kiiloogiraama 30 kan ta'u inni xiqqittiin sun immoo sa'a tokkotti hanga kiiloogiraama 6 siif hojjetti. Inni gurguddaan kun naannoo miiliyoonatii fi miiliyoona tokko olii jiru sunniin immoo tuyyuu hagam si hojjeta guyyatti hanga kumtaala 30 si hojjeta. Garaagarummaan jiru kanuma yoo birrii qabaattan ani bakka maashina sana irraa bitachuu dandeettan feetan kallattiidhaan dhaqee viidiyoo isinii waraaba feetan lakkoofsa jara isinii kennee kallattiidhaan jira wajjin haasaa ta'uu ni dandeessanii jechuudha. Kanumaa wal qabatee ijoollee Arabiyaa majlis soofaa fi meeshaalee manaa barbaadan kamuu ka qophaa'e illee lafa ni jira ka qophaa'e lafa jiru ka gurguraaf dhiyaates ni jira. Kanneen akka saasa'ee dhimma sargiitiif dhimma garagaraatiif jarjara qabdan algaarraa biffirraa soofarraa alga waan barbaadan kameeraa saffisaan nu dubbisaadha. Kun chaanaala yuutuubii Nasruu Abbaa Hojiiti. Gorsa biizinasii kamiifuu waan beeknurraa waan dhageenyirraa waan agarrirraa waan dubbifnirraa waan keessa tarreerraa waan ijaan argaa jirurraa qabatama waan ta'e lafa isinii kaa'uudhaaf karri keenya banaadha. Isinin jaalladha isinin kabaja ilmaan ayyaa bakkuma jirtanitti lafa nagaa keessa naa ta'a. Kun chaanaala yuutuubii Nasruu Abbaa Hojiiti. Qo'i bana garaachilla. Mee dhuftanii viidiyoo kana laaltanii
yoo like gootan amma fakkeenyaaf view guyyaa tokko keessatti view dhibba illee haa ta'u dhibba sadii illee haa ta'u waatu dhufaa akkuma dhuftan yoo like gootan maal qaba nama biraatiif illee share godhame nama biraallee aswaamati mee subscribe nu godha otoo ummu ajabna biraan deebiin kuma saddeenaa galchaa isii asii hin oofu isiniin jedhee haa isiin asii deemtu jedhanii kuma saddeenaa harka galchitan rakkoon qabu haa ta'u hundaaf inshaallah mee amma illee na jajjabeessa kuma saddeetiif dhibba jaafuu jedha amma kuma sagal seenuudhaa jirra inshaallah yoo rabbi jedhe gimmee kuma kudhan na seensisa yoo isin kuma kudhan na seensiftan ani boruu ganam ummu ajabiin as ta'e achitti tikkeetti muraaf akkanatti qabee yookaan akkanatti qabee biyya kanatti isii deebisee of biratti hojii addatii isin jalaa ka'oo madhee biizii isin jalaa ta'ee bilbilaan kaaftu nama jalaan dubbatu naan jettan kana isii bilbila qofa bira kaa'ee bilbila dubbisi tanarraa bilbila kaasi hundi isaanii turrayyuu kana yaada isaa irraa fudhadhu eebalu bilbila kaasi ka kanaa kana itti naa hime kun hojiin akkana jira gabbee viidiyoo naa waraabi jedhaan kuma kudhan naa galchaa kaa dandeettaniire akka xumuraatti dhaggeeffadha isinin jaaladha ilmaan ayyaa naa ulfaadha.